Usga. Ammas deebitee ulaatu mujirta. Dilagana makana ulaanu matum taan hulaa sirraan banuuti bikka taa'u jirtu taa'e. Mana sii gadhiiseetiin jira. Mana sii gadhiiseetiin jira mana kan keessa jirta achichi deemi taa'e. Hin banue. Hulaatumaan olin kaa obboleessa kiyya ulaa namaa ulaan tun ulaa arabaati hulaatumaan olin. Ulaa maatumta? Hello? Hello? Uno akka dhagee tumaa inni ulaatumu dhageessaami? Ulaa akkanatti mujjira laal ammallee ulaatu mujjiraati saifu ammallee laal qeensita akkanarraa cabee maasiitutti gaafatama isiniif fideedee urbaa kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota duniyaatti borreen taatan jirtu isin jechaa jirra salaamtaan tiyya ta'onni irraa kaatti bararte bakka jirtutti isin haadha qabdu jecha. Duniyaa maaliif viidiyoo zaatan umarta maal jechuu deemte jechuun keessan oolama akkuma kadee abdii galchanitti manaayis gadi baananii mana keessan taa'u jira la innoo gurbaa kana kadee shakli isaa agartanii jirtan jechuudha akka inni jiru. Ani gadi laganamaa kana saifuun faanis ganama kana diraga biraa kutaniinsaa dhufee ulaatume jechuudha. Ulaatume an ulaa sirraan banne irraa illee banuun taa'u jechuudha. Sanumaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni fidee saifuun eeywa maslaasaa yookaan saayiba kiyya irraanee jeellee yookaan fidutee naaf inni kun akka harkaatii hin dandeenye ni beekan jechuudha. Harkaatii hin dandeenye ni beekanii sanumaafuu akka mana kanatti natti fidanii sin feenayanii yoo fayyisanis bikkumaan hin jirre jechitti do'aatti godhanii fayyisanii as fiduu qaba malee akkana fuudhanii as fiduu sin qabanii saifuu irratti hin dawwala daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya dirareef kanatti hulaatumu jira jechuudha. Hulaatumu jira. Saifuu irratti dawwaleetiin isin garsiisa. Saifuu irratti dawwaleetiin siif fideeti gurbaa kanaa kottuu fuudhii ja'an. النغمة اضغط رمز النجمة. الو سيفو اكين سنجيتي اي سخطه اي ابدي ادو ويفو منا في الديمالتو تو اكم مو دنيا ادي لفدر بو في مو يسي اجيس وتاني تفوداني منا في الدني برياتن جمو اكم مالجه چودغا maal sinjaa jira gargara akkanatti ulaatumu jiraati nuti naaf ijoolleen arattuu gabboo sudaanne mana keessan taa'u jirani leesh fiddanii yaatanoo maslaasaa isaa fayyisuudhaaf yookaan fiddan yoo fedha bika biraa sheekatti yaabtu ulaa leeshiin irraa bannee irraan banneen ulaa irraan banneeti dirareef ulaatumu jira. Ulaa dura jiraati namaa si dadhuuti hottuti gurbaa kan akka goote godhe. كيف تنقول أخي يكون قولا جل خايك قولا شفدا كيف يعني مال بناتي غربا يدا كستي أركا دنيا عندن دوركا دنيا عندن دوجولك يكون قط جباسان مال جتشور أبا المان كيا توس أكيد في الدنيا كوما في الدنسانة أما دوات تقولسو أما نياتو يسنون مان كانوا في ملانا ما أركات ينندن دنيا أكا أركات ينندن دنيا بلاش ديلا فانا أنا دربو فانيس برلبوت ينين فراب بريس غيا خانون ده يساب بربادته أكمين غورة تيف في الدنيا منا خيسة أكمين غورة تاني في الدنيا ده جزء في الدنسان achi keessatti aduu bare gurbaan kun yoo normaal akka duraanii taatee nagee qabaatee ol naqeetiniin hayyee akka isaan laalu qoonqoo fi hunda kanaaf nama harkaa isiin danda'u jee akkasitti isin birattuu na balaaleeffatu kan dagizee viidiyoo martan akkasin na balaaleeffatuun dhaqee ulaa badee qoonqoo kanaafi. sheektichi baantanoore. خلاص برومالي رندا كبوجو سانكا شيخ تكير فو خوتاتي اكا غوتن راغوران اسني ميتين جرا ولاسي اسنندنو وري في دي اسنندنو جولي دو يسوجي في دي سيدادوتي خوتا اكا غوتن غود ايوه ده في خوتو كانت درريف وست ولانت مجرا يلا ايه اما سيف تدوليتين جرا اركو جرتني
Saifu dawwaleetiin jira daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya agartanii jirtanii niin dhufaa Saifu niin dhufaa jee dhufee egaa ammaa sheeka sanatti amanii akka godhaanaa godhatudha. Eenyu? Ammaas dhuftee ulaatum ta'e? Leeshiin banan ban. Manni ka'e taatus hin ban obboleessa kiyya loo samaatichi deem kaan manarraa. Manni ni jiraa keessa teessee manni jiraa nagee ulaa namaan caccabsiniiti deemichi taa'ee kaa. Hin ban. Ijoollee biroon isheen ijoollee raftee jirti. Ijoollee raftee jirtiin sin jeer hin dhagaysu. Loon olaattumaa inni yeroo olaattumu jirtu hin banuuti abdi deem. Tumaa inni olaattumu jiru neen dhageessaan gurra keeti waan inni sitti ejjamu jiru seeteeti. Haalaas dafii qottoo laa deegaa takkatti an ulaa irraan banu otoo gurbaan kun ulaa jabsee nutti seena. Abdi ulaa maal barbaadde gamana kana giseen siraa bane? Hin banu. Hin banu cabsi wallahi hin cabsitu mana namaa. Mana namaa hin cabsitu ambilaashittiin asitti uujii araba siyyaamaati nagee addeem kurfaa keessa taa'u jirtu keessa taa'e. Mana keessa jirtaati as keessaa maal barbaadda? As keessaa maal barbaadda? Hin banu. Madooshaa waan feetee ofii sirraan banooni aanasittiin iyyee araba sitti dirmachiisee bilaashisitu tumsisaati deem nagee kurfaa keessa jirtu keessa taa'e. Maal feetaa hooti? Khalaas. Duniyaan ta'u harkaan danda'u sanii deemtaa kan illee akkasitti harkaatti hin danda'uti deemtaa. Deemtaa balbala kiyyaa fi argaa illee danda'u balbala kiyyaa ni humbayni. Ulaa sana dhuftee harkaan hin qabatin. Kabajaan qabdooti. Takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya harku jirtan jechuudha. Gurbaan kun dhiyoo tanaas waan inni naan jechuu jiru dhaga'u jirtan jechuudha. Ammaas deebi'ee dhufee asii ulaan irrattumu. Ulaan uftumuu maaltu fidee? Ulaatumuu maaltu fide? Nagayaanin deemutti jiru nagayaanin mana keessa taa'u jira. Deemee dhufuus dubbuu yaa namoota mishaakala godha. Deemee dhufuus mishaakala godha hayyee afmee gurbaan kun nageen qabu hanqa sheeka sanitti amanii jee edda sanuu silaa namni nan ta'in ilmaan gurra ta'e kute afmee eessatti hin deeme ilmaanii hojii gandarra yookaan mana namaarra hin deemuuti hammaatus manuma kiyya kana naa hoyyee ilmaanii hojaati ilmaanii gandaan hin toltu jeetiin mana kana keessa taa'u jira. Banii jee ulaatumu jira. Banii dirqamaan banii ulaa sana ni caccabsaa madooshaa fideetiin ulaa sana caccabsaa jechuun jira. Saniifoo ulaa sana banee wayna dhiisaan ulaa sana banee nan dhiisu. Ijoollee inni jiru ijoollee raftee za'aan tun za'aa ja. Gizeen ulaa irraa bane akkam ta'u deema inni akkamitti ulaa irraa banaamu gurbaan kun nageen qabu laaltanii gartanii. Nageen qabu abdi nageen qabu tiyyaan fattaaltittiin naashidaan akka inni harkaatti hin dandeenye agarteemi akka inni harkaatti hin dandeenye akka inni natti garagalee anatumu akkas goote namni akka fedhu dhabeen kan feene dalagaa jiran wayi silaan aarumarraa bee guyyuma san silaan hidhuu baadhee mana hidhaa geessu baadhee garaasii isii fuula siitti asii diisii naqee arra garaan naqabbanaa'e dhufee amma akkana mishaakila na godha mishaakila yaa'ii na gubbaadhaa bijiru arguu jirtan. Gadi hin baane suuqirraa waan takka bitachuu sodaanneeti eegee eda isa galchan jechuudha mana keessa tattaa'u jira. Harkeetiin jira jechuudha viidiyoo isaan mararratti mana duniyaatii maal lagoota mana duniyaatii maaliin godha harkaa isiin danda'u jechuu jira. Akka gartee naaf inni harkumatti hin dandeenye akka inni harama kiyya garagaleetu manatumu wallee akkas godhaniinsa maal akka ta'e hin beekan maal akkanatti harkaati jibbaa hin beeku. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya jechuudha. Saifuttis dawwaleetiin jira. Saifus ammatti dawwaleetiin jira. Hoottuu bileessa kiyya. Eeywa ani lubbuutiif sodaadheetiin jira jechuudha. Lubbuutiif sodaadheetiin jira. Isaa meeqa fide isaaf ijoollee sanis yoo maslahaa isaatiif isaaf yaaduudhaaf isarraa naanii lakkaanuuni wallaanaa fidaniituma sheeka sanitti fidu haa. Sheeka sanitti fidu malee sheeka isaan taane fidanii asii dhufee ulaan irratti tume mana arabaatiin buqqaasa madooshaanii cabsa jechuun kuni daawwattoota kiyya. Kun jechuun waan gaariidha waan bareedaadha waan bareeda dalagu jira abdi waan bareeda dalagu jira irraa hin banaan akkanatti yoo irraa bane yoo naa'uun dhiisuu haa ni beeytan gurbaa kana xabiyaa isaatii naa'uun dhiisuu yoo amma immoo ilmaan kana facaaseetiin an bariisaa odoo namni takka na agarre ilmaan kana facaasee baafadha ani mataa kiyyaaf ilmoodha ilmaanii odoon juute asitti lubbuutii na baasaa inni ilmaanii osumee ilmaan kiyyaan gandarra deemu ilmaan kana dhiiseen deemu odoon juu
gabbeetu mol deebeetu nu dubbina godhu gabboo dhufu dubbina godha afmee biyya namaa keessatti dalee ilmaan kana faffacaasu rakkadhu sirrumatti rakkadheetiin guddisaa waan jaamuututu akkana na teessa malee namni nan ta'in qaaxa silaa facaasee deeme namni nan ta'in ka silaa jaarsa kiyya kanarra gaarii qabu dhalaan obsan qabdu daqiiqaa takkarra lamarra qaaxa facaasee deemte afmee jiruu yaman kana keessatti ilmaan kana rakkina keessa dhalle arra facaasee hin deemu waan juututu xiqqishoona teessu jira san hundarra inni wallaalee asii ulaan irratti mu jira jechuudha mee nama kan inni dhukkubaan jamoo namni dhukkubu anuma bicha harkaan dandeenye namni dhukkubu anuma bicha harkaan dandeenye waa agartan daawwattootaa fi kabajamtoota gurbaan kun nageen qabu duniyaa akka durii miti shakliin isaa garagalte maal jechuu jirtu waa niin beeka shakliin isaa ta durii miti garagale fuulli isaatu kasala fakkaata jiru ummata Muhammadin qabu bas awwanni na aarsu maalii mushkilaan tiyaafi ta'ise idduu maaliidha maaliif arkaan daddaba maaliif dinuu arkaan danda'u jaa wanni kana godhe yaani siiriin baan akkas nama gooti ani waan kana waan inni fi hin beeyneef itti namanu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya waan inni fi hin beeyneef itti namanu wanni kun akkana nama godhe jeeti si yaadu sanumaafuu gizee inni immoo ulaarraa bane ilmaan ilaala jee dhufee waan godhe lubbu tiitan eenyutti gaafatam gurbaan kun ayyee normaala shakliin isaa normaalan fakkaatu nageen qabu yoo si waan godhe eenyutti gaafatam akkuma daawwattoonni leen jetti duniyaa sheeka duraanii sanii miti sheeka baarfaa jawaadeefaa fayyise itti haamee jechuu jirtan niin harka koomantii teessin jalattis barreeffama keessaniif warreen sagalee naa keessanis arkuttiin jira daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya bas ani naaf mijaa'uu dhabee ani akkaan itti gabboos hin qabu ilmaan kiyya kana namni haasidaatu heddummaate waan biraatii miti duniyaa rabbiin biyyee man keessaa rabbiin biyyateetti si agalchuufaa jaadu ayinaa godha tun jechuun biyya ummata yaani ummata qumaamaa hinaaftuu walgee hinaaftuu jireenya namaa laaquudhaaf yoon asiin gabbee inni kun isin jiru ilmaan kiyya fuudhanii hugutakka ilmaan kiyya irraa hin eeg yoon kara gabbee namaan firraa eeg asiin waltaaniiti abdii hojjoltanii keessaan kara keessaatiin akka hundanna dadhabnaan narraa dalagu jira haasinni kiyyaa fi keenyaa hin qabu namni irraa kasii hojii nyaatee sirraa dalaga kanaan namiidhu jira santu namiidhu jira addaan hin beeytu namni si hojii nyaatee fira ta'ee si maxxanee sirraa dalaga sanumaafuu sanumaa jechaan obsee af duniyaa rakkoo fi balloos obsi ilmaan keetii hojii nagaa mana keessa taa'ee jee obsee waa hunda jiraachuu jira daawwattoota kiyyaa sanumaafuu hanqasa ifuun dhufu meeshaa keessanis jaamanii yoo akkasi du'aa itti godhanii fayyee ati rabbii isaas rabbii haa fayyusu jaati du'aa godhaafi rabbii haa fayyusu yaa du'aa godhaafi atis rabbii furmaata si haa kennu rabbi immoo biyyatti si haa galchu yoo khaayaman kana keessaa rabbi si haa baasuu jaati du'aa inaa godhaa warreen na jaalatan daawwattoota kiyya dhuguwaa dubbachuudhaaf biyya tana sirrittiin jibbee filaa dhufuuf jeefunyaan qabadhee jira jibbeetiin jira haasidaa heddummaate gizeen isin juugaa takkarraa kaasanii jalqabarraa kaasanii warreen fiidiyootiya tana laaltan adda isinii baati jeetiin yaada haasidaa fi miqqanyaan qaban ummata haasida gizeen isin ijooni beeytan haasida miqqanyaa ummata saniin qabeechuudha namni haasida hin qabne namaa miti ja'anii haasida qabaachuun waa hundaafuu bareedaadha gaafa sirraa jijjiiramte akka seenaa waan haasoytuuf waan takka nan godhan laakiin ifumaa namatti yaadin ifumaa shirrii fi histii fi haasidummaa namatti yaadin malee haasinni si haasidaa oolus waan takka sin godhu jechuudha daawwattoota kiyya takkanaatii hanqadhuma fiidiyoo tanaa laalaadhaan isin jaa subscribe share godha hanqa nama bira geessu fiidiyoon tuni mee seefuun dhufu jira hanqa fiidiyoo lamadaatii walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh